international model ta'uu fana deema. Yaa bareedu maal qaba? Eerummoo dhiisuu. Inni dhimma mataa keeti. Jetteera? Maal isaa kenna? International model ta'uu fana deema. Yaa bareedu maal qaba? Eerummoo dhiisuu. Kun maraatti nama raachuu maati maal ma barbaadde jechuudha. Maaltu si gadi? Maaltu ilaalanii keessa maal Qabbanaa'e maal taatee? yeroo malee waan kun dubbatiin deemu. Akkam akkam ishii godhaa? Ani kanan Maal jedhu taatee? kun haafume hundumtu yaafu galgala halkan guutuu sababnati daawwitiif hordofee dhaabbachaa murteessu. Maaltu si galche? Inni naaftee gaa inaaffaatu si gugumaa jira. Anaafi abjuu kootu naa dhugumaa jira. Babbareedduu baay'ee keessaa filatameen beeksisa hojjechuuf kan jedhu. Gubadhu. Beeksisni kan maaliiti? Kan butaantaa fi qabsiistuu armaa. Natu badee galgaloo tarfaa. Maal? Maal taate? Waan taatu siyaa walii ilaalchi fayyaa warra keessa akka hin jenne innis wallaalchi. Babbareedduu miti keessaa filatamee butaanti fi Eeyyee kan mudhiin kee mudhii soosaa. Koomeen kee koomee gogorrii. Fakkaattaa jedhanii bareedduu meeqa keessaa na filataman. ati waa tokko waan namoota hin qabdu geefti. Kan bakka deemee ka'utti maqaa koo balleessaa jiru jiraate sitti. Maqaa kee maaliif bada addunyaa irratti mul'achuuf jetta malee? Akkam akkam? Dhaabbatichi bar dhaabbata intarnaashinaaliidhaan kan na filate. Dhugaa jedhi kaa. Natti himee ani maqaan koo naa beekamuu didee rakkadhee na beeksi jedhee si kadhadhee. Ati kan hin jedhu beeksisichi ofii kam irratti darba? Maal irratti darba? Televizyinii garaa garaa irratti kaa'u. Televizyinii keessatti qullaa mul'atu malee ijaarta. Qullaa miti bar. Hiire. Qabsiistuu armaa fi butaantaa. Ani baadee biqilaa tokkuma. Qullaa dhaabbachuunis butaanta wajjin televizyinii keessatti dhaabbachuunis tokkuma. Kana keessaa jirti. Ani galgaloo tarfaasaa otoo qe'ee kana keessa jiru abjuun kee kun hin milkaa waan ta'eef nagumaan mataa of hin naannesin tole. Waaqumti qora sidumaa ija koo fuulduraati. Saafaan ishii cabu. Hojii dhabdee nama nagaa fiddee dubbii kana keessan cuubi. Kuni abjuu koo ijoollummaa. Mul'ata koo ganamaati. Kun naa milkaa'uu qaba. Akkasii dhugaa jedhe kaasa. Ati addunyaa kanarratti kan dhufte qullaa kee addababa irratti deemtee mul'achuufi. Saafuu dhugaa ani kana dhaga'uun du'ee otoo bafa inaa maali na wallaan yoo ta'u Silaa kan mul'ata namaatti gufuu ta'u fagoodhaan dhufu. Bakka kana gorsaa dhaalaa galgaluutti nagaan dhuftan ilaalu. Bakka nagaan dheebi. Ani jedhu isin kaleessa ganamaan dhuftanii kiraa maaliif ganamaan dhuftan? Kan kaleessati ani amma anan dhufee fi dhimma mataa kiyyaati.
Sanummaa bar mooraan kuni kiyya. Waa'ee waraanaa sa'ii. Waa'ee waraanaa sa'ii. Haala abbaan dhimmaa dhibataatti abbaa dhimmaa. Amma seeni namicha. Laale yaale. Dhaabbanni kun karaa irraa utaaltee kan cal jettee dhumatti galtuu. Seeni naan hin jenne. Akkana oo seentee dirqama asirratti foormeeshiniin guutamuu qaba laali. Dhaabbanni keenya kun dhaabbata idil addunyaatti beekama. Dhaabbata guddaa. Laala amma Wanni guutamuu qabu guutama. beeka garuu jechuudha laala. Eenyummaa keessan beeka. Garuu seera otumaatatti waan ta'eef hin barreeffaman guutama. Jedhiga. Asirratti foormeeshinii kee dhimma itti dhufteef hojii kee maqaa kee hundi asirratti barreeffamuu qaba. Natti. Maqaan kiyya guutamaa daadhiin jedhama. Guutamaa daadhii. Tola. Saalli kiyya ormi dhiira naan jedha. Haatu warraa kiyya garuu halkanii guyyaa hojiin kiyya halkanii guyyaa haadha warraa kiyyaan tumamuudha. Garatti qorin nama. Areefi hin dhugdaayi. Hin dhugdaayi. Maali anan haala kiyya ofirraa galfadha kanaan malee. Meemun aragee dhugdaati. Sinama guddaa miti. Akkamitti aragee dhugdaati? Aragee baay'ee kan miidhamu. Laali lammata dhuge sitti nuu. Lammata aragee dhabu biraan akkam deemu sitti nuu. Bakka aragee hin yoo beekte. Ammalani foormeeshinii kee kana guunnerraa Foon obbo Galgalootti kennu. Wanna biraa gaafa deebitu finna. Aje. Suuta balbala. Balbala cabsuuni. Cabsuun jiru ayyaan abbaa kiyya. Araqee akkamii qabatee deemata. Araqee ati gootii baatee deemata. Inni gadi taa'u. Zoom irra jiru xinnoo turuun keessanii yoo. yoom irraa bu'u? Maalirra? Isa amma koran jette kanarra. Beektuudha. Zoomii jechuun maamiloota biyya alaa wajjiniin viidiyoodhaan mari'achuu jechuu kooti. Akkasii haa ta'u kana ni egaa. Tole ammasitti afaan duwwaa kan taane maal siniif? Araqee araqee. Haa ta'u farsoon hoo jiraate. Farsoonis hin jiru. Egaa daadhii qabdu daadhii. Nuti dhugaatii alkoolii hin qabnu. Dhugaatii alkoolii hin qabaanne maal qabdure waan qabdani. Maal qabdani. Akkasii Waa tokko iyyuu hin qabdani. waan qabnu sitti agarsiisu. Yoo jiraate. Mana sinitti qireessatanii na dhaabdu. Yoo ta'e waan maalla dhibere. Mana kiyya keessatti qeenya keessatti immoo. Amma abbaa dhimmaa taatanii dhuftanii barana maal nagalchi kana keessa? Abbaa dhimmaa keessummeessuun immoo mirga kooti. Maali guyyaa jibbisiisan akkasii har'ammoo? Amma tokko uumee miti maali? Ani si dura. Rakkoo hawaasa kootii furuufan addana ta'a malee hojii dhabeessitii fakkaate. Ati immoo hojii bira maal namni hin beekne isaa? Ani hojii baay'een qaba bara. Beeksisaa fi babbareeddota meeqa keessaa filatamee amma yeroo natti geera dafeetu deemee na wayya. Beeksisni kee kunis waan milkaa'uudhaatti fakkaachaa miti. Akkam maaliif natti moorta? Akkas jechuun ka'u miti. Anumti obboleessi keessi madaalaa jedhu. Akkamitti uffattee babbareeddee miidhagdee akka baatu natti argisiisi waan rakkoo qaba. Ila. Kan babbareeda. Kan
hin beeku. Gaafa televizyiinii irratti mul'attu hundumtuu arguun oolaa sila. Maal jechaa jirta? Jechuun koo wanti kun bareedaa jechuu kee. Akkam reegaran waan namni milkaa'u sitti fakkaata? Toora ni milkoofta malee. Bareeda. Milkoofta. Yaa hojii taatee yoo miidiyaalee addunyaa irratti mul'attu amma inni mul'achaa jira. Ani bareedu. Yeroo sanaan waan ilaaluuti. Kuni amma jireenyaa jedhama. Haadha warraa kiyyaan ganamaa galgala akka harreetitti reebamu nan uffisiiseeraan nuffeera sirmaa. Maal jechaadhan jedhanii furmaata naa kennite jedhanii dhufe malee natti qoosisi jedhanii dhufe maal jechaadha? Barsiif hin galle malee kunis qaama furmaataa keessaa isa tokko. Maal? Hoji? Akkamitti ta'a? Ilaalaa seeti. Aarii keetii dhukkuba si keessaa dhiqqifachaa jiru kana furmaatan ani siif kennu wajjin walitti ida'ame himmaa si keessaa akkanatti lola'aa jiru kun isaani bar kan si keessaa dhiqame gaafuma calqaba uumamu himmaan guyyaadhuma rakkoo akka kanaatiif uumama. Jennaan kan isin caalaan beeku boowe. Seerri hin jiru moo? Yoo ishiin akkanatti of si tubdu kana deemtee maal si qaba sirriitti ni manneen? Akkam jedhe kan ni manneen? Haati warraa kiyya ganamaa galgala akka harreetitti na reebdii, na tumtii, na gogdii, galchii, na daagna rirriittii. Akkam jedhee raawwatee ni manneen? Kun qaanidha. Ollaan maallaan jedha, biitti maallaan jedha. Balaafamtu si iddoo haadha warraa keetii kasi feene kun ishu garuu sirriitti adda baafattee jirta. Niitiin tuni dhuguma niititeeti. Namni niitii isaatii naan jedha. Ishiin garuu dhiira irratti taatee raawwattee na tumti. Dhiirsuma sitti taate. Na tumti. Dhiirsuma natti taate. Ilaamee ka'umsi ishii maali? Jechuun maalirraa kaatee dhiqasiree? Anis xinnoo amala wayiidhaan qaba. Amala wayiidhaan qaba. Kanumaaf mataa irratti gadi na fincoofti. Mataa irratti si fincoofti jechuudha. Isa wayuu halkanii guyyaa tumamu. Jundri tole mee amanamti haadha warraa kee akkanatti garaasitti jabeessi kun maalidha? Egaa anis galgala araqee leetira 3 afran takka dhugee tanan galaa kanuma qofa jechuudha. Wanni tokko hin jiru. Wanni tokko maa tokko hin qabu. Maa tokko kanumaa bakku badda kanumaa wanni.
ajaa'ibaati si rakkoo si bira jira. Kam ta'e maalan ballee kophaa kee dhuguu keeti rakkoomte. Kophaa kee dhuguu keeti rakkoomte. Kanaafuu amma booda maal goota haadha manaa warkee fudhattee baateetu ishii hojii dhugdee galta. Ishii hojii dhugdee galta. Haadha manaa kee hojii furmaata ajaa'ibaati. Kuni furmaata ta'a jettanitti yaaddu? Na'aman. Kana booddee kanaan na dhiistii tumtuu kana booddeedhaan gooftaa koo maal siif ta'u eessa siif lixu maal siif godhu jettee si kunuunsu bira dabartee si tuquudha abadan iyyaanii si tajaajilu qofa ilaa xuriitu xurii baasaa xuriidhaan xurii dhiqanii mamaan sana beektaa kana jechuun isaa akkas taanaan kan isin jettan kun taanaan isin jettan taanaan rakkoo qaba narraa hubadhu. Hello. Ana modelii maashoodha. Hello, hello. Hin dhaga'amu, hello. Oh, eeyyee guyyaa waraabbii keenya har'anii beellamisa dhufaan jiraam. Maal jechuudha? Ottani, umuriin sinaa dheera, ana tulshiidhaa qoricha qota. Amma kaanii miti sinaa tuttu kana booda. Maali gaafu jedhame waa.